Walfakkeenya waraana Oromiyaa keessaaf kan Veetinaam waggaa 50 duraa. Oromiyaan waggoota dheeraaf raafama siyaasaa halagaa jalatti aarsaa gurguddaa kaffalaa turtee ittis jirti. Uummanni ishee gadadoo waraanaa jaarraa tokko oliif baachaa kan jiru, qabsoon bilisummaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jirus miira injifannoof abdii guutuu qabuun adeemaa ture ittis jira. Waggaa dheeraa dura jechuun bara 1954 Indooneeshiyaa irratti waraanni Faransaay mo'amte. Biyyi Faransaay waraana addunyaa lammaffaa booda kufaatii dinagdee ishee mudateen biyyoota Indoo Chaayinaa kolonii ishee turan to'achuu hin dandeenye. Veetinaamis bakka lamatti qoodamuun kana irraa madda. Kaabaan kooministii fi kibbaan mootummaa Ameerikaadhaan deeggaramutti adda caccabde. Faransaay mo'amtee achii ba'uu hordofee Veetinaam guutuun kooministii yoo taate biyyoonni naannoo sanaas ilaalcha kana hordofu sodaa jedhuun Ameerikaan waraana lammiilee miliyoonaan galaafate keessa seente. Sana booda Veetinaam kaabaa kan kooministootaan olaantummaa qabuu fi kibbaan dimokiraatawaa ta'etti qoodamte. Yerichi addunyaan kaapitaalizimii fi koominizimiitti jechuun wal qoqqoodee wayita wal dhabaa jiru irratti ture. Waraanni ololaa akkaan hammaataa yeroo jirutti. Haala kana keessatti Veetinaam adda caccabuuf dirqamte. Kunis Ameerikaan gara Veetinaam kibbaa yoo gortu, Veetinaam kaabaa ammoo riphee loltoota ta'uun lolli gaggeeffamuun itti fufe. Adeemsi kun kan Oromiyaa keessaan wal bira qabame yoo ilaalamu, fedhii humnoota alaa kan eegsistu paartiin Oppidoo gara halagaa goruun Oromoo waraanuu, lafa isaa gurgurachuu, jireenya isaa mancaasuun akkuma hojjetamaa ture itti fufe. Ameerikaan Veetinaam kibbaa qabachuun uummata Veetinaam gara kaabaa jiru waraanuutti fuulleffatte. Lolli Veetinaam keessatti dhalate kan Ameerikaan fedhii ishee ittiin guuttachuuf uummatte ture. Kana milkeeffachuuf uummata aadaaf afaan tokko qabu maqaa lama kennitee fi waraanichi babal'ate. Kun akkuma caasaaleen mootummaa Itoophiyaa Oppidoo fi PP'n uummata isaanii Oromoo irratti fedhii qaamolee alaa guutuu hojjetan jechuudha. Waraanni mootummaa Veetinaam kibbaa abdii kan hin qabne ta'uutu himama. Faallaa kanaa immoo loltoonni kaabaa Veetinaam Veetkoongis jedhaman haamileen waraanaa akka turan himama. Mootummaan Veetinaam kibbaa akkuma mootummaa naannoo Oromiyaa dhufaa darbaa kana malaammaltummaan faalamaa akka ture himama. Waraana kana injifachuuf Ameerikaan maallaqa doolaara biiliyoona 686 itti baasuu isheetu himama. Kana malees loltoota kumaatamaan lakkaa'aman itti dhabdeetti. Oromiyaa keessattis Itoophiyaan lola Oromoo irratti bane injifachuuf maallaqa tilmaamni isaa baay'ee guddaa ta'e itti fixuu isaa ni himama. Ta'us waraanicha injifachuu hin dandeenye. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo waraana Veetinaam kaabaa Veetkoong waliin wantoota wal fakkeessan hedduu qabu. Biyya abbaa isaanii keessatti lola geggeessuu, dhugaaf jecha uummata isaanii gidiraa jalaa baasuuf lolatti seenuun jalqaba irratti kan isaan wal fakkeessudha. Loltoonni Veetkoongis biyyi isaanii akka qoqqoodamtu, uummanni isaanii akka faffaca'u hin ayyaman. Kanaafis Veetinaam tokko jedhanii lolaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoos Oromiyaan tokko ta'uu, uummati Oromoo tokko ta'uu jalqabarraa kaasee hanga ammaatti dhaadannoo jalqabaa taasifatee lolaa jira. Loltoonni Veetinaam kaabaa riphee loltoota Veetkoongis wayita loltoota Ameerikaa fi Veetinaam kibbaa leelan gara bosonaatti dhiyeessuun nageenya isaanii eeggachaa akka turan himama. Waraanni Ameerikaa fi Veetinaam kibbaa garuu bosona keessa socho'uun mataan isaa qormaata olaanaa akka itti ta'e seenaan waraana isaanii ragaa ba'a. Adeemsi woboon lola itti geggeessuus loltoota kanneen waliin kan wal isa fakkeessu ta'uu caqasuun barbaachisaadha. Loltoonni Veetinaam kibbaa kaayyoo itti amanan hin qaban. Ajaja aanga'ootaaf fedhii Ameerikaa eeguu qofaaf kan socho'an turan. Loltoonni Veetkoongis waraanni Veetinaam kaabaa garuu kaayyoo bilisummaa sabichaaf qabsoo gaggeessaa turan. Humnoonni Ameerikaa fi mootummaan Veetinaam kibbaa riphee loltoota dawoo godhachuun maqaa jedhuun bosona biyyattiitti summii mukeen mancaasuu biifan. Haalli kun garuu uummata Veetinaam kaabaa qofa osoo hin taane uummata Veetinaam kibbaas hedduu mufachiise. Kun uummata durumaa tokko ture itichuu danda'eera. Oromiyaa keessattis yaaliin dawoo waboo dhabamsiisuu jedhuun hawaasa nagaa gaaga'uu waggoota dheeraaf mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaan raawwatamaa ture ittis jira. Haalichi garuu daranuu fira waboo baay'isuun ala bu'aa mootummaa Itoophiyaaf buuse humaatu hin qabu. Ameerikaan holola riphee loltoota Veetinaam kaabaa Veetkoongis fixeera jettu yeroo adda addaa miidiyaan balballoomsaa turte. Haalli bulee mul'atu garuu faallaa gabaasa miidiyaalee Ameerikaa ta'uudhaan humnoomuu Veetkoongis kan agarsiisu mul'achuun deeggartoonni Ameerikaallee akka deebi'anii isheetti mufatan taasiseera. Baadiyyaa Veetinaam keessa loltoonni Ameerikaa fi mootummaa Veetinaam kibbaa wayita socho'an hawaasaan jibbamuu, deeggarsa uummataa dhabuun daranuu akka waraanaman
hawaasni haala mijeessuun injifannoo loltoota Vietkoongis milkeessuu danda'eera. Wayita ammaa Oromiyaa keessatti kan argamullee kanuma. Caasaa mootummaa kan jedhaman hundi jibbamuu, waraanni mootummaa hawaasaan jibbamuun lola Veetinaam waliin wal fakkeessuu danda'eera. Bu'aa bahii hedduun booda Ameerikaan humna maallaqaa guddaa fi humna namaa hedduu itti baaftee waraanicha injifachuu dadhabuun bitootessa 29 bara 1973 Ameerikaan mo'amtee guutummaatti Veetinaam keessaa baate. Riphee loltoonni Vietkoongis uummata isaanii jaallatan faffaca'uuf qoqqoodamuu irraa baraarsuun hanga har'aatti biyya naga qabeettii hundeessanii itti fufsiisuu danda'aniiru. Biyyi waraanaan waggootaaf miidhamtees damdamattee addunyaarraa tarree biyyoota dorgomaa ta'anii irra seenuu dandeesseetti. Baatii kana keessas injifannoo Ameerikaa irratti argatan yaadatanii akka dabarsan gabaasaaleen miidiyaa ifoomsu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, sagantaan keenya irraa kan hanga ammaa ture. Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa saganticha qindeessee kan isin biraan ga'e ana Agaajimaan ture. Qophii biroon hanga wal agarrutti turmaana gaarii jechaa yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayikii fi sheer taasisuun yaada qabdanis komentii nu gochuu hin dagatinaa jenna.